hundumtuu bilchaate ama muga'ee keessa jirraay umurri nutti dhiyaateeraay qopheen keenya mo'eessarra jiraay guyyaan firdi isaa ga'eeraay kan namni gatii isaatti argatuuy qophee guutuu yennaan qabanne gaafa seenyullee ija hin jabaatu yeroo waan hundumtuu bilchaate ama muga'ee keessa jirraay umurri nutti dhiyaateeraay qopheen keenya mo'eessarra jiraay guyyaan firdi isaa ga'eeraay kan namni gatii isaatti argatuuy qophee guutuu yennaan qabanne gaafa seenyullee ija hin jabaatu Babiloon keessa ba'ay yaakashi takkaan hirmaannetti sababii badiishee fadabuuf eekamsi kwammaa gaa'eeraati obboleessa garboonni waaqaa mi'a waaqayyoo kan baatanii sokkaa ishee keessa baqatan Aicha shena kan dundetti Ega Babilon keessa ba'aa yaakashi takkaan hirmaannetti sababii badiishee fadabuuf eekamsi kwammaa gaa'eeraati obboleessa garboonni waaqaa mi'a waaqayyoo kan baatanii sokkaa ishee keessa baqatan aicha shena kan dundetti Kambine sitai ada barkata kan fudhanne ifa fakkeenya isaaf dhaabatu raawwatan yakkaattiin saganne namni gurra qabu dhaga'u dhugaaf dhiphachuun akka jiru ari'annaan isaarra ga'e mirgisa kasarbamuuf jiru yeroo kanani barbaadaman obsuun waaqaaf kan koola'anii abboommi waaqa isaanii eeguun amantii Yesuus kan qabanii Firdi waaqa
waan hundumtuu bilchaatee amaamu ga'ee keessa jirraa umurri nutti dhiyaateera kopheen keenya mo'eessarra jira guyyaan firdi isaa ga'eera kan namni gatii isaatti argatu kophee guutuu yennaan qabanne gaafa seenyullee ija hin jabaatu yeroo waan hundumtuu bilchaatee amaamu ga'ee keessa jirraa umurri nutti dhiyaateera kopheen keenya mo'eessarra jira guyyaan firdi isaa ga'eera kan namni gatii isaatti argatu kophee guutuu yennaan qabanne gaafa seenyullee ija hin jabaatu Baabiloon keessa ba'an yaakaashii takkaan hirmaannetti sababii badiishee fadabuuf eekamsi kwammaa gaa'eeraati obboleessa garboonni waaqaa biyya waaqayyoo kan baatanii sokkaa ishee keessa baqatan Aicha shena kan dundetti Egaa Baabiloon keessa ba'an yaakaashii takkaan hirmaannetti sababii badiishee fadabuuf eekamsi kwammaa gaa'eeraati obboleessa garboonni waaqaa biyya waaqayyoo kan baatanii sokkaa ishee keessa baqatan Aicha shena kan dundetti Kambine sitai ada berkata kan fudane ifa fakenya isaaf dhabatu rawatan yakkaittiin sagane namni gurra qaba dhaga'u dhugaaf dhiphachuun akka jiru ari'annaan isaarra ga'e mirgisa kasarbamuuf jiru yeroo kanani barbaadaman obsuun waaqaaf kan koola'anii abboommi waaqa isaanii eeguun amantii Yesuus kan qabanii